Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barame har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Qophiin keenyas yaadni fi shirrii warra finxaalessaa gaafa uummataan saaxilamuu jetti. Diinonni Itoophiyaa keessaa fi alaa harka wal qabachuudhaan hawaasa Itoophiyaa boqonnaa dhorkuuf yeroo yaadni dhibbootaa sa'aatii, sekondii akkasumas guyyaa guyyaan yaada ijaarsaa malee summii isaan facaasan ololli isaanii Itoophiyaanota jaallattoota biyya qabaniin fashalaa'aa jira. Biyya ambaa Ameerikaa, Gibxi akkasumas Sudaaniin warri faayinaansii ta'an jibba biyya keenyaa warri qaban finxaaleeyyii waliin walitti hidhachuun biyya keenya jeequmsa keessa galchuudhaaf halkanii guyyaa olii gadi kaachaa olola sobaa facaasaa oolu. Lubbuu nagaa dhabamsiisaa hawaasa rakkoo hamaaf saaxilaa oolu. Faallaa kanaa ammoo badii godhan hunda afaan isaanii dhadhaa dibachuudhaan mootummaa abbaa badii gochaa oolu. Balleessaa isaanii hawaasa jala dhokachuudhaan miliquuf yaalu. Gama biraan immoo miidiyaalee dijitaalaan ammas balleessaa isaanii gara idil-addunyaa of fakkeessuun Itoophiyaa maqballeessii guddaan itti duuluuf oduu sobaa facaasu. Miidhamaa of fakkeessu. Humni hidhate kun gama godina Wallaggaatiin hooggansa mootummaa ajjeesuu, mana hojii mootummaa saamuu, uummata dararuu fi ajjeesuu ergama humna badiirraa fudhate kana galmaan ga'uu fi piroopagaandaa sobaa miidiyaa isaa akka faradootti itti fayyadamuu itti fufee jira. Iyyi gama miidiyaa finxaalessitootaa kanaan dhagahamu iyyi isaanii akkuma qacceen ofii rukuttee ofii iyyi jedhu sanaati. Innis miidhanii miidhamaa of fakkeessuu gocha badaa piroopagaandaa ajandaa sobaa facaasuu TPLF irraa barataniin uummata burjaajessuu itti fufanis uummanni gochaa isaaniif gurra kennuu erga didee oolee bubbuleera. Farrummaan jarreen kanaa maaliin ifa yoo jenne uummata nagaan bahii daandii cufi uggurrii gabaa taasisi dambalii uummataa dammaqsuun hokkorri akka uumamuuf iyya dhageettii dhabe dhageessisaa jiru. Badii kanaan mootummaa gaafatamaa gochuudhaaf humni badii kun yookaan shiftaan shanee olii gadi kaachaa jira. Badiin inni biraan ammoo jiraataa magaalaa Finfinnee irratti kan xiyyeeffatedha. Humni badii nuti saba Amaaraaf dhaabbanna ofiin jedhuu fi bulchiinsa Oromoorraa mormii qabu sabaa fi sablammiin magaalaa Finfinnee keessa jiraatu akka waan miidhameetti dhiyeessuuf hokkaraaf waamuun dhimma isa biraadha. Kanaafis uummata rakkoo dinagdee qabu dinagdeedhaan tumsuurra ejjennoo mootummaa sagantaa nyaataan of danda'uu faallaa isaa dhaabbachuun hojii mootummaa akka hin hojjetamne uummataaf tajaajilli geejjibaa akka hin laatamne waamichi taasifamus kan yeroo kamiillee caala waxabajjii 20 bara 2014 guyyaa addaa dambaliin uummataa magaalaa Finfinnee keessa socho'ee guyyaa addaa ta'ee galmaa'ee ooleera. Finxaalessi yaaliin isaa Itoophiyaa diiguudha. Kaayyoon shanee Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuudha. Amma uummanni keenya diinummaa babal'isaa jiru kana yeroo kamuu caala hubateera. Gareen finxaaleeyyii kun kufaatii isaa amanee fudhachuu dadhabuu fi fudhatama uummataa dhabuu isaa dukkaneessuuf dubbii bishaan hin fuune hedduu bittinneessuu irratti argama. Ammas gareen kun uummataan jibbamuu isaa fudhachuu dadhabuu fi kufaatii isaa amanee ameen jedhee fudhachuu dhiisee balleessaa kan biraa waamicha lagannaa gabaa fi lagannaa hojii waamuuf olii fi gadi fiiguu irratti argama. Fuuldura keenya waxabajjii 28 magaalaa Finfinnee keessatti lagannaa gabaa fi hojii akka godhamuuf miidiyaalee hawaasaa fayyadamuun itti cichuu irratti argama. Haa ta'utii lagannaan hojii inni karoorfate kuni tokkummaa uummataa fi kutannoo uummataatiin ni fashalaa'a. Gareen finciltootaa fudhatama uummataa dhabe kuni kaayyoon isaa gaafa jalaa kufu humna fayyadamee uummata sodaachisuun isaa waan hin oolledha. Keessumattuu namoota bebbeekamoo artistoota, abbaa qabeenyaa fi daldaltoota humnaan gara sodaachisuu fi abshaalummaan doorsisuu waan danda'uuf uummanni gareewwan shororkeessitootaa fi gareewwan finxaaleeyyii irratti ejjennoo ifa ta'e qabaachuun itti fufuu qaba. Ji'oota gannaa keessumattuu waqtii roobaa kan ta'an waxabajjii, adoolessii fi agayyii uummata Itoophiyaaf ji'oota murteessoo waan ta'aniif barataan barnoota isaa xumuree yeroo boqonnaa isaa maatii isaa gargaaru hojii misooma adda addaa keessatti hirmaachuun yeroo itti hojii tola ooltummaa hojjetu daldalaan yeroo itti qaala'insa gabaa hir'isuuf itti hojjetu qonnaan bulaan keenya yeroo itti hojii qonnaa akka dhuunfaattis ta'ee akka biyyaatti yeroo hojii misoomaa finiinsu walumaa galatti waqtii xiyyeeffannoo addaa barbaaduu fi yeroo ajandaan garee finxaaleeyyii fi finciltootaa yeroo itti darbannee of keessaa baasnu ta'uu hubannee waqtii murteessaa ta'e kanatti namni biyya isaa jaalatuu fi leellisu kamuu mootummaa cinaa dhaabbatee misooma eegalame itti fufsiisuu fi daandii badhaadhinaa eegalame yeroo itti fufsiisnudha. Hordoftoota keenya kabajamoo biyya lama hin qabnu. Biyya ilmi abbaa gadaa bulchaa jiru immoo irra caalaatti nutu tifkachuu qaba. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.